Addunyaa tanarratti namni waa'ee keetii haasa'u hundi filoo keetii namni san bakka ati geesse waan gahuu dadhabeef si komatan. Namoonni qarri yaada isaanii doome bakkuma kaleessaa fi akkuma kaleessaa si beeku garuu ati of beekuu dhiisuu dandeessa malee ati nama jabaadha. Na dhaga'i adeeroo jechi ilma namaa jabeenya siif haa ta'u malee laafina kee hin ta'in danda'uu kee gaafa hubatte jiraachuu kee itti fufi. Ilma namaarraa waan gaarii hin eeggatu. yoo jiraate jiruu ta'e keessatti waan dogongorte maaliifin dogongore yookiin akkamittiin dogongore jettee hin sheenawin dogongora keetirraa barachuuf yaali malee. Sababni isaa ilmi namaa kan hin dogongorre hin jiru waan ta'eef akkasuma ammaas dogongorri madda beekumsaati. Abrahaam Lincoln maal jeeni beektaa nama tokko dogongora isaarraa deebisuun hojii guddaadha jee dura dogongortu malee success hin taatu. Akkasuma William Shakespeare maal jeeni beektaa ifa arkuuf dukkana halkanii dabarsuun dirqamaa jee adeeroo. Nama jaalattu wajji jiraachuudhaaf dogongora xiqqaa san dhiistee waan hedduu wajjin dabarsita yaadachuudha. Kan addunyaa tanarratti hin dogongorre hin jiru. Garuu hanga ilma namaa ta'etti ni dogongora isaarraa deebisuun dirqama nurra jiru. Bara namni kooppiin guutetti nama orjinaala ta'uuf yaalii godhi. Waan namni godhe hin godhin sababni isaa namni du'eef ati ni duuta. Fakkaatanii jiraachuurra fagaatanii jiraachuu wayyaa jettee Oromoon. Addunyaa tanarratti garaagarummaan ilma namaa jidduu jiru. Sammuu ofitti fayyadamuu fi sammuu ofitti fayyadamuu dhabuu malee ilmi namaa hundi wal qixa. Kan namni si tuffatu yoo hin feene waan dhimma kee hin taane keessa hin seenin. Tiiticha bishaan keessa bu'uu hin ta'in. Jiruu namaatti hin seenin jiruu ta'e uffadhu. Addunyaa tanarratti nama jaalattu osoo hin taane nama si jaalatu jaaladhu. Sababni isaa namni ati jaalattu san nama jaalatu yoo arkate si dhiisee deema. Addunyaa tanarratti nama afur saahiba hin godhatin. Takkaffarratti nama kijibaa. Lammaffarratti nama hattuu. Sadaffarratti nama if jaalatu selfish. Afuraffarratti nama fakkeessitu. Maal taate obboleessoo dammaqi akka gabraatti hojjedhu akka mootii jiraadhu hanga yoomii harka namaa eeggatta. Head up mataa kee ol qabii jiraadhu. Ilma namaarraa waan gaarii hin eeggatin. Arra yoo si jaalate boru si jibba. Arra yoo si bira jiraate boru si bira deema. Arra yoo siif kanne boru siif hin kanu. Rabbii kee malee ilma namaa hin abdatin. Nama hundaaf gaarii ta'e. Khasi jaalate si haa jaalatu, khasi jibbe si haa jibbu. Garuu nama namarraa cabuu fi gawwaa hin ta'in.
gawummaan gizee si godda'u namarraa cabuun kabajaatee buusa. Intala dhalaa takka jaalalaan malee maallaqaan hin bitin. Sababni isiin ati yoo jaalatte akka haadha lammadaa harkattee ilaaliin. Nama addunyaa tanarra waan jaalatamaa fi waan nama ajaa'ibsiisu dalage dhalataa Afriikaati. Nama yeroo duraatiif taphataa kubbaa miilaa ta'ee lola biyya isaa keessa jiru qabbaneessee miidiyaa addunyaa ajaa'ibsiise. Dhalataa Kootiivaarii maqaan isaa Didier Drogba jedhama. Bara 2005 Kootiivaar alawwaancaa dabarsuudhaan Drogbaan dhaaba lama kan hidhate walitti araarse. San malees akka mirchaan nageenyaa gaggeeffamu godhe Drogbaan. Lola yeroo duraatiif sahabaa warri qastii darbu osoo lola hin deemin dura adawwii teenya ija rabichaa dhahuu qabna jaanii wal mari'atan. Lola sanirra waan nama ajaa'iburraa sahabaan xilaa teessii ija dhoyitee kan ajjeeste nama 12 ta'uun beekama. Lolli san maqaan isaa Zaatal Uyuun jedhamee beekama. Afaan Oromootiin lola ijaa. Seenaa ajaa'ibaa kan dhalataa Swiidin kan ta'e Zalaataan Ibraahimovic kan jedhamu warri Swiidin kabajaa isaatiif jaanii maqaa isaa Zalaataan Ibraahimovic kan jiru afaan Swiidin keessa akka seenu godhan. Akka biyya alaatti bara 2012 keessa seene afaan Swiidin keessa. Namni Swiidin keessa Zalaataan Ibraahimovic siinjee akka nama mootii siinjee siif lakkaa'amu. daawwattootaa fi kabajamoota warra chaayinaala lilkaaluu official arraan tana seenaa dhalataa Kirooshiyaatiin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Maqaan isaa Frank Salak jaamee beekama. Barsiisaa muuziqaa ture. Nama addunyaa tanarratti hoggudila takka balaa gurguddoon itti dhuftee du'a afaanii deebi'e. Balaa yeroo duraatiif isarra geesse isaa amma 33 osoo baaburaan deemu jiru baaburri boolla bishaanii keessa seenee isa biraa nama 17 du'ee inni harki bichaan cabee du'a sanirraa hafe. Osoo hedduun turiin amma takka boodii osoo xiyyaaraa Kirooshiyaatiin imala deemu jiru qilleensi guddaan xiyyaaraa guddarraa gad darbee akka carraatti citaa gubba gahufee lubbuun isaa baate. Tan malees amma sadi boodii balaan guddoon baasiin irra ga'uudhaan namni 40 bira du'anii inni bichaan hafe. Seenaan Frank Salakitti daawwattootaa fi kabajamoota warra chaayinaala lilkaaluu official arraan tana seenaa Frank Salak tan paartii lammaffaatiin qabadhee isinii dhiyaadhe. Frank Salak osoo makiinaa isaatiin deemu jiru bikki beenzilaa itti gubatee hatattamaan makiinaa keessaa ba'ee du'a afaanii hafe. Akkasuma osoo hedduu hin turin amma sadi boodii balaan san fakkaatu irra geessee du'a afaanii hafe. San malees amma 20 boodii balaan makiinaa isarra geessee osoo hedduu hin turin balaan baasirra geesse. Waan nama ajaa'ibu Frank Salak nama addunyaa tanarra carraa qabaatu ta'us eega balaa tana hunda jalaa ba'e akka lakkoofsa Awurooppaatti bara 2003 lootariin baatee fi isaa amma 73 Frank Salak miliyoonara ta'e. daawwattootaa fi kabajamoota warra chaayinaala lilkaaluu official arraan tana seenaa jaal-elamoo qilxuutiin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Maqaan isaa kan dhaloota Hussein Ibrahim jaamee beekama. Bara 1936 Oromiyaa bahaa keessatti dhalatee guddate. Hussein Ibrahim maqaan qabsoo isaa kan uummata biratti itti beekamu jaal-elamoo qilxuu jaamee beekama. Elamoon qilxuu hoogganaa waraana adda bilisummaa uummata Oromoo ture. Bara 1950 keessa Elamoon Quraana Islaamaa eega barate boodii karaa magaalaa Dirree Dhawaa imalee namticha Arabaa takka wajjin daldala eegale. Arabtichi kun jaal-elamoo qilxuu haalaan jaalate. Namtichi Arabaa kun bara 1956 Elamoo fuudhee karaa magaalaa Yaman Adan keessa geessee yeroo sanitti Hussein Ibrahim maqaa isaa karaa Elamoo qilxuu jijjiiree Yaman keessa daldala eegalee hedduu milkaa'e. Elamoon nama siyaasaaf kaayyoo qabu hin turre garuu bara 1966 Yaman keessatti manni isaa bikka ijoolleen Oromoo itti wal geessu ture. Yeroo sanitti mootummaan Itoophiyaa haalli Elamoo kun hin taaneef ture. Bara 1967 namtichi warra Harar takka kan mootummaa Itoophiyaatiif hojjetu takka Yaman dhaqee Elamoo irraa maallaqa liqeeffatee gizee Finfinnee dhufteen siif kannaa jeen. Seenaan jaal-elamoo qilxuu tan paartii lammaffaa itti fufa. daawwattootaa fi kabajamoota warra chaayinaala lilkaaluu official arraan tana seenaa Elamoo qilxuu tan paartii lammaffaatiin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Akkasuma gootichi Elamoo qilxuu magaalaa Yaman irraa ka'ee karaa magaalaa guddittii Itoophiyaa Finfinnee dhufe. Gizee Elamoo Finfinnee dhufe mootummaa maqaa shororkee isaatiin mana hidhaa naqeen. San malees jaal-elamoo qilxuu mana hidhaa keessatti dararaa fi reebicha gurguddaatu irra ga'e isarra. Dararaa fi reebichi dillisan hundi Elamoo akka qabsoo jabaatu isa godhe. Saayiboonni Elamoo qilxuu akka inni mana hidhaarraa bu'uuf maallaqa walitti qabanii durataa poolisaatiif kannanii Elamoo hidhaarraa baasan. Elamoon akka mana hidhaarraa beetti waldaa mancaa fi tuulama keessa seenee qabsoo Oromoo finiinse. Bara 1968 dhoo isaadhaan karaa magaalaa Maqaadishoo deemee walmarii Oromoo irratti argame jaal-elamoon qilxuu. Walmarii san irratti ajajni Elamoo qilxuu kenname Oromoo biyya Arabaa jirtu akka inni kakaasuuf. Ajaja san furotee karaa magaalaa Yaman Adan dhaqe Elamoon qilxuu. Elamoon eega Yaman dhaqe boodii dhaaba riphee lolaa jiru hundeessee gargaarsa gaafate adda bilisummaa Falasxaayinii fi adda bilisummaa Eertiraa. San malees gargaarsa Iraaqiinis baatii 7 leenjii waraanaa furate jaal-elamoon qilxuu. Seenaan jaal-elamoo qilxuu itti fufti tan paartii sadaffaa. daawwattootaa fi kabajamoota warra chaayinaala lilkaaluu official arraan tana seenaa jaal-elamoo qilxuu tan paartii sadaffaatiin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Jaal-elamoo qilxuu dhaaba riphee lolaa jiru hundeesse hoogganaa itti godhe. Hoogganaa san maqaan isaa Abdulkariim jaama yookiin jaarraa abbaa gadaa jaamee beekama. Dhaabni riphee lolaa kun osoo karaa magaalaa Itoophiyaa dhufu jiru mootummaa Somaaleetiin rukutamee karaa mana hidhaa seene.
Jaalalamuu qilxuu osoo abdii hin muriin adda bilisummaa Eertiraarraa meeshaa waraanaa fudhatee dho'isaadhaan karaa gammoojjii Affaar Itoophiyaa naqate. Bara 1973 Elamoo walgahii sochii qabsoo Oromoo Finfinnee irratti waamame. Jaalalamuu qilxuu walgahii sanarratti ajajni itti kenname qabsoo waraanaa akka inni eegalu. Walgahii kana boodii hiriyaa isaa wajjin qabsoo kana eegaluudhaaf karaa magaalaa Galamsoo deeman. Seenaan Jaalalamuu qilxuu tan paartii Afroffaa